Magaalaa Finfinneetti namoota dhuunfaa dhaabbilee abbootii qabeenyaa fi waldaalee tola ooltotaa qindeessuun hojiileen tola ooltummaa namarratti xiyyeeffachuun eegalaman kutaalee hawaasaa isaan gargaaruu hin qabneef haara galfii ta'aniiru ammas ta'aa jiru. Kutaa magaalaa Addis Katamaattis hojiin tola ooltummaa bonaa cufamuun sagantaan hojii tola ooltummaa gannaa eegalameera. Hojiileen tolaa hojjetamaa turan kutaalee hawaasaa rakkoo hawaas diinagdee keessa turaniif haara galfii ta'uu kan kaasan hojii raawwachiistuun kutaa magaalichaa adde Ayidaa Awwal milkaa'ina karoorichaaf tattaaffii fi hirmaannaa ho'aa tola ooltonni taasisan olaanaadha jedhaniiru. በዚህ በጀት ዓመት በራሳችን አቅም ብቻ በረበጀታ ከና ሁምነ ኬኛን ቆፋ አቦቲ ቀበኛ ፊ ቃሙሌ ገራገራ ቅንዴሱን ረኮ አዋሳ ፍሩፍ ከሮርፈኔ ገረ ሆጂ ሴኔ ቱሬ ገሞ አባ ደርቢ አፍሪ ለመጃርሲስኔ አዋሳፍ ኒ ኬንና ጀኔ ኤገሌ ጀሰዲ ኬሰትስ ጥሙርሲስኔ ኬንኔራ መኔን አርከ ቀሌይ ሃሩምሱንስ ደበርስኔ ኬንኔራ ኩን ከኑ ጀተሜ ባጀተ ሞቱማ ሶንታን ተታፊ ፊ ህርማና ሆአ ቶለ ኦልቶኒ ታሰኒኒ ኡመታፍ ጅራቹ ኦቦሉማ ፊ ወሊን ጅሬኝ ጭሙ ቀባ kan jennus hojiilee kanaani aadaa wal gargaaruu fi walii yaaduu hojii cimsedha. Hirmaannaa tola ooltonni taasisaniin hojii tola ooltummaa bonaan bu'aan gaariin argameera. Hojiin tola ooltummaa gannaa eegalame kunis mimmaan namoota hedduu akka qoorsuu fi jireenya isaanii akka jijjiiru ni amanna. የምናደርጋቸው ቤቶች የብዙዎቹን እንባ እንደሚያድስ የብዙዎቹን ህይወት እንደሚቀይር ሙሉ እምነት አለኝ። Hojii tola ooltummaa gannaatiin hojiilee tolaa dameelee 15 irratti tola ooltota 100 ol hirmaachisuun jiraattota magaalattii galii gadi aanaa qaban cinaa dhaabbachuuf karoorfamuu itti gaafatamtuun waajjira hirmaannaa uummataa fi qindeessa hojii tola ooltummaa kutaa magaalichaa adde Habtaamaa Bulchaa dubbataniiru. በ2016 የክረምት የበጎ ፍቃድ ስራ ላይ hojii tola ooltummaa gannaa bara 2016 irratti hojiilee tolaa dameelee 15 irratti hirmaannaa ho'aa taasisuuf qophii gochaa jirra. Mana haaromsuu, maaddii qooduu, kunuunsa biqiltuu, dhiiga haaromsuu fi seera tiraafikaa kabachiisuu hojiilee akka ijootti kaasnudha. Hojiilee kanneen irratti irra deddeebiin tola ooltota 100 ol ni hirmaachisnaa jennee qabanneerra. በድግግሞሽ ከ100 ሺህ በላይ በጎ ፈቃደኞች እናሳትፋለን ብለን ይዘናል። Tola ooltonni damee garaagaraan hirmaachaa turanis gammachuu sammuu guddaa argachaa jiraachuu kaasanii fuuldurattis hirmaannaa barbaachisaa taasisuuf qophii ta'uu himaniiru. Haadholiin dadhabduuwwan abbaan dadhabaan akka tiraafikiidhaan hin miidhamne akka makiinaa dagaatiin hin miidhamne isarraan takalakala haadha immoo ulfa hoo ta'an qeewwan baay'ee wanne namadha isa safaan agalagala daa'imoonnis akka miidhamnen kanarratti adagaarraa takalakala jira dasnaidha. Gammachuun kanan jenne kan natti dhaga'amu maaliif tola ooltummaa waa tokko osoo hin kaffalamin waa tokko osoo hin kaffalamin tola ooltummaa ofii kootiif kanan jedhee hojjedhu jechuudha. Ammas immoo gara fuulduraattis immoo tola ooltummaa kana kan bonaa keessa darbina amma kan gannaati kan gannaa kana keessas immoo jabaannee hojjechuu qabnaan jechaa jira. Wanti nuti hojjennu tiraafikii astabaabbaruudhaan tokkoffaa nan hojjedha. Lammaffaa gara xeenaa ministiriitiin hospitaala keessa hojjechuudhaan sartifikeettii nan qaba. Bakka hedduutti bakka wanni nuti hojjetin hin jiru jechuudha. Hanga yoonaas hojjechaa jirra ammas hojjechuudhaaf qophiirra jirra jechuudha. Saganticha irratti tola ooltota hirmaannaa ho'aa taasisaa turanii fi bu'aa gaarii galmeessisaniif badhaasaa fi beekamtiin laatameera.